mirqaana qabu bakka takkatti illee nagarre galatoomaadha. But I also see so much need. I see pregnant mothers who have to walk if they have a high-risk birth or if they need a C-section. I see people who need help with medical equipment and supplies. And I know you are counting on Project Cure and the Diaspora team and the Ministry of Health and Hadamaya University, and we will do everything we can to help improve the situation. You have my word. Ammas wanni dhufee arge fedhinnaa guddoo hir'ina hedduu haati takka yoo da'umsa irratti rakkoon ishii mudate karaa dheeraa ishiin deemuu qabdu opereeshinaan dhaluu yoo barbaachise hagam takka argachuuf akka rakkattu gargaarsa guddallee akka barbaadu fayyaan kanneensi tajaajila buufata kanaa rakkoon hawaasaa tafayyaa deeggarsa akka barbaadullee arge isinillee Project Cure dhaabbata ishii sarechuudha sanii fi ijoollee teessan biyya alaa jirtu taammallee kennaan tun akka isin bira geessu sababa ta'an sanii fi Yuunivarsiitii Haramayaa irraa illee deeggarsi akka isin bira ga'u qabu warra fayyaa biiroo fayyaalee hundinuu xiyyeeffannaa kennuu akka qabanin argee jirtu. We see you deeply, and I will take each of you home with me back to the United States. Galatoma. Isilaalee jirraa gadi fageenyaanin isin bare isinii kana uf keessa fudheetiin Ameerikatti hin galaa waan hin danda'u hagan godhuu hin dhaabbadhuu galatoomaadha.